Hala pala. Wah, alhamdulillah rabbil alamin. Bu bakat harus tibo. Hah? Jadi kias wallahi itu dia malle. Akan mau tuh ada su. Mana ada? Hah? Ayeega amma kana as booda akkan dunia akkan jira leewwan isaati yoo addunyaa kana jiraatti ni garta bakka seentu maladhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee akkam jirtan haasanii fayyaadha. Jarra gaahannoo alhamdulillahi arallee deebiitu jira. Prince hojii kana haga muddaa wadhaan isin jaati. Alhamdulillah rabbil alamin. Raadiyoon bee jira isin jaa warreen raadiyoo xinqamaa turtan baga gammaddanii isin jaa alhamdulillahi akkasumas warreen du'aayii godhaafi turtan baga rabbiin baasee du'aa keessanis qeebalamteetii isin jechuu barbaadeeti jara hanya irraan tana waa raadiyoodha buuta kana ittiin dhiisee anilleeni viidiyoo jechuudha isin maruu ittiin dhiisee jechuudha maaliif isin jara hanya bar waan takkaa jira waan takka ta'e isin hin takkaa jira. Ani ati maalaaf jibdaa nyaata jibdaa naan jaajirtan jira keenya please jira keenya viidiyoo osoo hin tahin viidiyoo dheengata viidiyoo haleessa ishiin gaaddisa hin gallaqsiisan warreen haa godhumatti daawwattan dhageessin jechuudha haasaa ishee keessatti akka mucaan hulaarratti naannoo sana irratti falfala godhee jiru akka namni tokkochi hin dandeenye akka godhee jiru ni beektan. Ammallee har tokkoon biyya tana keessatti silaa poolisiitti qabannee deena misaalitti ammataa hiyyaa waraqaa hiyyamaan qabu nama qabu jira akkasitti sanaantu nama qabdi biyya nama waltaa irratti hara biyya ijoollee hedduu asirraa qabanii hara biyya dabarsan. Sababa kanaa yoo meeshaalee tokko bakka seentu nuti hundinuu qabuu dandeenye. Seentu osoo qabamnee hara biyyaatti illee nu galchanii bareeda. Ammoo qabanii nama hidhanii jechuudha. Namoota hedduu jira hawaan kana qabanii jiru. Tan kanarraa kan ka'e yeroo akkasitti hayattamaan osoo waan takka ittiin dhumne osoo biraan takka illee hin uumne dheenyee baafna balbala sunti siriidha akka sirii qabu viidiyoon isiniif himtee jirti dheeda. Baay'ee ishiinuu yeroo meeqa isaan kunuu meettaa harkaa fudhatan meettaa cuubbana. Harkaa fudhatanii yeroo meeqa booda dhaban hin danda'amne jechuudha. Tasanii alaatti ammoo karaa jalaatiin akka gartee dawaa jechuudha bishaan itti qaraanii quraana fa'aa itti qaraadha. Akkasitti balbala san bishaan itti naqaadha. Baadhaa yennuu jirran karaa akkasitiin hara furmata jechuudha. Nama sheekha tokko gaafannee itti wanni jechuudha. Biyya sana akkasitti ammaan dana namni hundinuu gara hojii baachuu maree sheekotilleen takka jechuudha akkasii tana susuudhaaf jammartee siinii yamantuun ni hammaattee jara keenya sababni itti dhaquullee tanaaf nama hedduudha kan dhufee na dubbisee saamiituu fa'aa gartanii jirtanii isaan illee isaa raajii baafnaa jedhanii dubbatu jiru. Furmaata jechuudha isaan sanii wajjinis karaa lafaa laatiin walitti dubbannee jirra akka inni itti bahu karaa akkana jennee raajii dubbisnee akkanatti bahi booda qiiraa jennee gaafa jetti waan takka illee himneefi jirra osoo wajjin bahan jirutti amma viidiyoo lakkisinaadha jennee illee kanatti viidiyoo laalee yaada jira akkana jennee turre amma immoo alhamdulillah rabbil alamin nagaan bee jechuudha manatti galee jirataa jirni. Nuti illee jechuudha wallaa ani illee garuu karaa kiyyaan isintu naaf malee bichaa kan hin baasamu akka yeroo meeqan jechuudha karaa itti baasuun kana tooftaa itti dhaayee ture jechuudha. Dilaa ammatti dilaa gannachi gabbootti karaa danda'uunis dubbisee hin jira. Mee inni illee eegachi beeku ammaan tana achi dhaqeetiin isa kana dubbisee waa hedduu akkanaan dubbisee jiruu fi akkanaan mee isa kana tattaaffii baasisaa tattaaffii godhaa ture quba qaba inni nuu haasiniif humuu ta'aa yoo mukaa dhagee takkaan isin jaati alhamdulillah rabbil alamin hundaafuu baga rabbiin nagaan baasee jira keenya
Kanaaf hojii dhiyeenya kana wanneen isarraa dubbachuu godhatti ifan malee barsiisota akka akkootu michoota akka dallaalle jechuudha. Mana arabaa kaa'ee Itireesiifatii takkaatti as namoota jira. Dubbii seera waliin jirraati. Kanaaf hojii warreen gaa siraa guddiif gammaddan baga gammanne walumaan uumee fiduu isaanii tana. Maalan jedhama ati gadis akkan ulaa banaa dhiisee sumani akkan isaa ulaa hai ulaan banaa maal jechuudha? Alaan kun ulaan banaa akkamitti kan ulaan banaa taate kan maalan jedha. Wah, alhamdulillah rabbil alamin. Bo bakat abs tibo, jadi kese wallahi itu dia malle, haga dulu tahu tu, boleh bun kabbat malle olimpatu, kaja shebah, hara masih sinjat tahu, خلاص بعدين alhamdulillah kalau kita akan ninjirane, baru abdal curu, hai, ada coba kana, kau coba siri pagi deh, mana jarak ini, siri pagi deh, mana kati jar ku rahat juru mana, selama yang pun dilah kamu tak acah setai, harga santai, hina zon, ibu itu ni, tanah poma raju acibat ini, kalau jangan akan ninjirane. Guru abda gurumanu terkanti itu karena alhamdulillah rabbil alamin bagarabin sibasi sinja nudika jaraknya rajulun bejrati bagamatani guru dua bukan dibilang itu dekat kalau tu mana sinja di melihara itu sana kemudian akan mau tuh ada su mana ada ayega amma kana asbuda akan dunia akan jalan lewat jadi yo dunia hanya jadi tinggal ta bakasian tu malah tu asbuda kelas sering dilen hati jadi dia tanah hoja sih rumah jadi hai wallahi aku tahu ayu karena ini kes sudah masa otir apa arti bawa kapten driver raju alhamdulillah rabbil alamin undang bagai pin naga sibase amamu terkam itu bertubi wahum danu bocin jerah malaga baptis malaga serabu senile rumah dunu kerja jadi kata kara malaga tinile sembilan jerah insyaallah umar gadini agak seberat terganu terkampi itu nanti